ammoonaa mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'iinsa irra gahu jechuudha. Amma isa kaleessaa fuunee yeroo laallu dhaggeeffanneerraa yeroon isaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti sanarra darbaniyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise ka dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashinii isaa darbe ka jedhu tokkoffaa qawwee dhukaasuu ka fide sababaatu jira. Itoophiyaa keessatti nagaadhaan gaaffii ofii darbeemmoo yaada poolitikaa ofii sirna dimokiraasiin of ijaaruun waa barreessuun poolitikaatti amanan irratti yaada ofii uummatatti ibsachuun walumaagalaa mirga dimokiraasii fi darbeemmoo akka uummataatti mirga uummatootaatu ukkaamamee qawweedhaan bulfamaa as keenye. Mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabee ergasii immoo bara Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabee bara dargiin waggaa 17 bite amma immoo deebi'ee waggaa 27 EPRDF bite humna qawweedhaanii poolitikaa isaanii uummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa ka uummata fixu qawweedhaan diriirfatanii bobbaa waraanaa kaampeen ji'atti waggaarraa waggaatti uummata irrattii fi kanneen poolitikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha hiyyumaa keessatti ka hafte sababaa sirna akkasii irratti diriiree irratti jechuudha. Warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenanii nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuu waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee haashinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru. Kana EPRDF caalaa namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiiseetii aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffiisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee faashiniidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamnee seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktara ta'e gaafas waraana Opiidoo birgeedii Gibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Aayiraa warra gama EPRDF ta'e nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashinaaf kanarra dhaabbatamee lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayizii gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaaf jechuudha. Kalammataa immoo waamicha dhabu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhani akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu ka sirnaa tokko waan amansiisaa lafa diriirsu kuni kasaaniiti. Obbo Daawud akka waliigalaatti waamichi deddeebi'ee dhiyaateera gama mootummaati jechuudha. Ka kaleessaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbatan dabalatee jechuudha. Gama keessanis ammaan dura ibsi ba'eera. Haasaadhaaf yaalii ammaan dura godhamee milkaa'ina fe jettanii ka tarreessitan jira. Ibsa ammaan dura baastan keessatti amma gamaa gamanaayyuu fedhiin walitti dubbachuu akka jiru mul'ataadha. Kana eenyutu jalqabaa akkamitti jalqabamaa Dr. Abiy kan isaan jedhanii kottaatii nagaadhaan naannoo xarapheezaa teenyee dubbannaadha. Inni kun gara hojiitti yeroo hiikamu akkamitti ta'uu danda'a? Maali kan isin yaada dhiyeessitan? Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaa irratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira
waamicha sanaaf itti deemuu isaanii qophii ta'uu isaanii nu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuurra reediyoo irratti gochuurra darbamee gara sanaatti tarkaanfatu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boor ganamayyuu. Qaamni sadaffaan kun maaliif barbaachise? Gama mootummaati kun yeroo dubbatamu dhaga'amu gama keessanii garuu bakka qaamni sadaffaan jirutti dubbachuu qabna ka jedhudha ka dubbataa jirtan. Tokkoffaa barbaachisummaan isaa maaliif? Qaama sadaffaa yeroo jettan immoo qaama biyya keessaa jechuu keessa immoo qaama alaa jechuu keessa immoo. Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa qabsoo godhamee nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafatedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeebisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'aa yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabna waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutu jira kana dhahaasuufna jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a. Dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a. Dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yuuka mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha ka barbaachisu biyya sadaffaa beenuu isaati bakkatti haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha. Bakka lamaan keenyaafuu fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasiitti jechuudha. Akkasumas itti gaafatamaa sabquunnamtii adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden obbo Hassan Abdullahi dubbisnee jirra. Akkanatti deebisan. የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትናንትና የተናገሩትን ንግግር በጣም ደስ የሚልና ታሪካዊ ንግግር ነበረ። ሙምሚchi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasaan isaan godhan kakaleessaa baay'ee kan namatti toluuf haasaa seen qabeessa ture. Ammaan dura kan Itoophiyaa keessatti hin argamiin ture. Akka gaariitti simanne dhimmoonni kun kan gara fuulduraatti hojiidhaan mul'atan ta'u. Akkuma obbo Daawud jedhan nuti qabsoo kanatti seenuun keenya waan feeneef utuu hin